Kanafu emoji bocha link katabina guys warning gitti kenna. Ai kuni akkuma teenyee ilaallu qaama sadiitu hidhatee jira jechuudha. Kan mootummaas jiru jechaa jiru waan biraas waamaa jiru. Qaama sadii jechaa jiru walii isaan amma adda baafne amma adda baafne dubbannutti waan adda bahe tokkotu dubbanne baay'ee gaariidha wantichi. Maqaa kee utuu hin dubbatiin wanticha utuu lafa kennuu keessee gaariidha. Yookaan keessan utuu naa keessanii darra baay'ee gaariidha jechuun barbaada. Hayyee. Atama maal goota? Qaama hidhate kana qaama hundiyyuu qaama sadiidha kan hidhatee jiru. So qaama sadan kana keessaati warreen kami kan miidhaa uummata keenyarraan gahaa jiru. Kana utuu adda nuu ba'e amma tokko gaarii irratti dubbachuufis. Amma wanti jiru tokkoffaa irratti uummanni kun uummata qotee siyaasa kamuu keessa hin jirre waan ta'eef uummata qotee bulaadha waan ta'eef qaamni hidhatee bosona keessa socho'ullee akkasumas daangaa Amaararra jira waan ta'eef warri nafxanyaa darraa asmallash komitee warri jedhu achi keessatti faannoo wal gurmeessee jiru. Maaliif uummanni aadaa darraa kun kallattii sadii mormamaa jira gaafa jedhu uummanni qaamni mootummaa hidhatee bosona keessa qaamni mootummaa hidhatee jirullee uummata kana keessa bosona nyaachisaa jirtan warra bosonaa kana qallabaa jirtan warra bosonaa kana jedhee qofa droonii garagaraa waan garagaraa meeshaalee gurguddaa garagaraa akkaataan inni itti fayyadamutu jira. Kanaafuu uummanni kun mirga ittiin jiraachuullee hin arganne. Qaamni kun gaafa dhufe qaama kanatti nu kennitanii jirtu jedhu hin dararu. Qaamni bosonaallee haa ta'u qaamni mootummaallee haa ta'u uummata kanaaf ciisaa jiru. Uummanni kun garuu sagalee guddaa barbaada isa jiru irratti haa xiyyeeffannu. Maaliif uummanni kun fakkeenya qaamni bosonaa kun illee haa dararu kan eeguu qabu kana uummata kana nan eegaa dhuguman uummata kana bulchaa kan jedhu yoo ta'e siyaasarraa bilisa waan ta'eef uummanni mootummaatu uummata eeguutuun irra jiraata. Nuyi kan iyyuu eenyutti dandeettii kan qabu yoo ta'e warra bosonaa soo barbaadee mancaasuu danda'a. Warra bosonaa wajjin solii gala uummanni garuu mirga sarbamu mirga jiraachuu dhabu hin qabu isa jedhu irratti osoo hundoofne natti tolaa jedhee yaade an akka kiyyaatti. Thank you darra dhugaa waan baay'ee nama aarsuudhaan dhugaan nageenya yoo taa'ee caffaraan jira akkoo mubeen dhufee natti himen dhugaa gurra koo aduuchuun hin nageenye taa'ee na caffaraa jiru wanta biraa keessa galeen caffaraa jira mubeen dhufee natti hime nannee mite dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ani akkamittu namni gaddaa jiru hin caffarareen. Utuun beekee maa akkamittiin caffaran. Dura ullee sagalee ta'ee fi caffaruu nan danda'an turen. Sinii galee. Kanaafuu booddee akkuma asirraa bu'een nan hojjedha. Sheer waliif gootanii wal akka qaqqabsiifnu qaama itti iyyannu illee hin qabnu. Qaama itti iyyannu illee hin qabnu. Ofuma keenya sagalee walii taane malee. Mootummaatti iyyannus hin qabnu, namatti mannus hin qabnu, nuti waliima keenya maaliif an tokkichoo muubeedhaaf feenetiif akkas meetoo, simboo, raggaasaa, maaster darraa inni waliima walii keenyaatiif wal dhageessisne malee namatti mannee roorroon nurraa citu tokkollee hin qabnu jechuudha. Itti badduu baana. Irra caalaa ijoollee tiiktokeroota keenya warra shawaa keessa jiranii kanneen akka raacheefaa. Itti quban qabina akka sila Mubaarak jedhee qubatti hin qabina. Tokkoffaa warri biyya keessa jiran raacheen fa'aa dubbachuu hin danda'an. Maaliif oo dubbatanii achumatti jeffa waanta ta'e situ kakkaasaa jiradhanii jeffa waanta ta'eef ijoolleen keenya itti quban qabina warri tiiktokeroonni jechuudha. Waan akkanaan isin akeekkachiisuu barbaadan akka kiyyatti. Warra biyya keessa jirutti qubatti hin qabina kanneen akka raacheefaatti. Kanuma siniin jechuun barbaadan. Kan siniin jechuu barbaada. Taaf sheer koppii linkii godhaa. Dhugaadha. Amma waan kun reefuu gara ganda hundarra ga'ee naani madaan kun beekame malee tureera waan kun. Yeroo sanas otoo akkana bahamee iyyameera ta'e nurraa dhaabata gabrummaan kun akkana nutti hin bal'attu. Darraa fi wallagga kana keessa takka dhaabateetiin beeku namatu quba isaanii hin qabu malee nuun hin beekna. Waan ta'aa oolu lubbuu nama meeqa badaa oolu kanuma mormii cite sana qofa beekan malee eddesiiti wanti isaanirraa dhaabate hin jiru.
naannoo darraa fi darraa salaalee keessa waan hamaati ta'aa oola. Qaama hin beekamneeni kan hidhatee deemuun kan uummanni kun dararamu. Innaa amma immoo wantichi kutaa hunda deemaa jira. Bakka hunda deemaa jira. Kanammoo akka dandeenyutti inni beekus inni hin beeknes karaa kadhannaallee ta'ee karaa iyyannee sagalee taanee waan kun nurraa dhaabbatu. Yoo karaa haraaraa ta'ellee araaraan nagaa buusee uummanni nagaa dharra'e dhugaa rabbiitiin nagaa dharrahanii rakkina isaanii hunda dandamatanii nageenya barbaada uummanni kun. Nagaa buusee nagaamaan bahee galuu barbaada. Har'a egaa kutaa hundatti gadi dhuftee naan uummanni dubbachuu jalqabe malee nuuf bulbuleera itti barreerra morma itti cinneerra haadha abbaa bulaan itti dhabneerra. Amma madaan kun mana hunda seenuutti jirti. Yeroo sana uummanni walii baree ka'a. Gaafa sana gaafa gandi tokko rukutamu shanii isaan qallabantuu isaan ajjeesaa jira jedhamaati turame. Amma immoo hunda keenyarra gahaa jira. Sagalee haa taanu uummata keenyaa fi rakkoo isaan jiranii beeskifnee aga dandeenyu bira haa dhaabbannu. Nu malee homaa waan hin qabneefi. Kana jedhaanii rabbii biyya keenya nagaa godhu haadholii keenya abbootii keenya nagaan itti sinaa galchu warri qabdanii nuti fixanneeti jirra already. Simbo, thank you. Nuti amma dandeettii keenya warri miidiyaa fayyadamnu kuni bakka fayyadamnu sagalee mataanu bakka uummata salaaleetiif sagalee ataanu inni yoo gadhiifni gaadha bakka viidiyoo ilaalames ilaalamuu baates nuti uummata kana dirqama sagalee mata'uu qabna. Miliyoonii fi irratti argamtanu yaada bareedaa irratti dubbataa jirtu namatti tola. Waan barbaachisuun waan danda'amuun waan yeroo barbaadan haa barbaadan nullee sin cinaa jirra. Kanaaf hundi keessanuu yaada keessa wal jijjiiraati. Anillee amma firii miti walitti deebina sagantaallee yoo qabattan irratti argamne waan godhamu goonaayyee. Thank you, galatooma maasteri. Isin jaallanne isin kabajna. Isin nugaa qaamni keenya dhasi. Thank you, master. Thank you. Hayyee dhiifama isin gidduu galee dabareedhaan dubbachaa jirtan yoo ta'e egaa akkuma beekamu godina Shawaa Kaabaa Salaalee Aanaa Darraa sana wal qabatee namni wallaaleen jiru gaafa injiinar Daani'el Gammadaa kara deeman suuraalee garagaraatiif akkasumas viidiyoolee garagaraa waraabirraa qabee isa durallee hanga waggaa 7 kana guutuu karaan hidhabuu abooteen wal nuquunnamsiisu Oromiyaa godina Fiicheetiin wal nuquunnamsiisu hidhabuu abooteetiin laga keessattuu laga hawwata turizimii ta'e laga jammaa meetira 277 kan dheeratu hawwata turizimii isa sanarraan erga cufamee waggaa 7 lakkoofsisee jira. Akkasumas immoo xiqqoo kan deemaa jiru uummanni warra nafxii hidhatee akkasumas immoo warra darraan awraajjaa marraabetee jalatti kufuu qabdii warra jedhu san jalatti karaa sana darbaa jirra waan ta'eef uummanni keenya mobaayil baankingii isaaniitiin irraa dabarsaatii uummata dararaatee akkasumas paawur baankii bilbilli tokko osoo hin darbin dhugaa dubbachuuf uummanni dararaa hamtuu san keessa jiru waggaa 7 kan karaan Oromiyaa itti cufame uummata aanaa darraa sana akka ta'e beekamaadha. Har'a boru osoo hin jedhamne immoo sagalee guddaa barbaadaa nu iyyaa yaa jara keenya uummanni godaansatti jira qeef qabeenya isaatirraa buqqa'ee gara itti deemu wallaalee jira yaa jara keenya. Kanaafuu hundi keessanuu kallattii maraan ani kan hin jedhu sagalee gaafa jedhamu miidiyaan kun paawurii guddaa qaba. Kanaafuu paawurii keessan asirratti illee nu hirtanii akkasumas furmaanni jiru mootummaarrallee akka dhufu abdii guddaa qabna. Kanaafuu itti nu fufaa waa'ee daandii keenyas waa'ee uummanni keenya itti buqqa'aa jirus akkasumas immoo diroonotaa fi meeshaa gurguddaa waraanaa mootummaarra gara uummataatti darbatamu uummanni siyaasa kamuu keessa hin jiru. Sababni itti darbatamu waraana bosonaa wannoo kennataniif jirtu reeshin garagaraa qarxaarta. Uummanni gaafa waa tokko dhufe yookaan immoo gaafa uummanni waraanni bosonaa kun dhufe akkam ta'a? Akkam haa ta'u? Yaa jara kee akkam ta'a? Mee fakkeenya fuudha yoo siin jedhan akkam taata? Inuma kennitaami? Weel dawoo godhatanii jiru mana keessa.
uummanni of keessa baasuu danda'a. Hin danda'amee kanuma mootummaan kana xiinxaluuse saayikooloojikaalii taphachaa jiran akka uummanni tasgabbaa'ee waan tokko jireenya isaan jiraanne akka aangoo dheebuu aangoo irra jiru. Kun yoo wallole namni teenshan haa waa'uma isaan akka haasa'u gochaa jiran malee nagaa buusan jiran. Kanaafuu uummanni uumaa siyaasa hin beekne qotee bulaarraa afaan qawwee keessan gara waliitti garagarchaa wal waraanuu hin danda'anu. Namni tokko gaafa bilbilee asirraan darbaa waliin jedha waraanni mootummaas waraanni bosonaa akkasuma waraanni faannoo darraa sana keessatti. Walii bilbilanii kallattii wal qabsiisu. Kana furmaanni jiru. Kallattii wal qabsiisan isin asiin bu'aa isin asiin darbaa waliin jedhu. Kana qotee bulaan garuu gidduutti dararamaa jira. Kanaafi mee dhaloota qubee kan jedhu yoo jiraate jala kana galchaa mirra olee akkasumas dhaloota qubee kan jedhu. Galchi feeni too jiraate ababaa darbadhanii misti milikkitaaf. Ababaa yoo qabaate dhaloota qubee kan jedhu waa'ee sana mara kanaaf akka sana miutiin qaban. An kanan jedhu darra wanti dubbachuu barbaadu darraan kuni amma dhaqeera darraa jechuudha darraa keessa dhaqeera afaan amaariffaa malee dubbatanii qoyi oromiyaa ma keessatti argama moo wantichi akkamiidha naaf hin galle. Uummanni martisu waasi garamu keessaa uummanni keessa jiru tuuti yookaan immoo xiqqoo sarara kuullee jedhamtu warra afaan jijjiire sana yoo ta'e malee marti isaanii oromoo malee gurra osoo murte hin dhagaanu afaan amaaraadhuma jedhan. Hin dhagaanu uummanni gara ganda salaalee ma keessa shawaa fiichee ma jalatti waamamu miti shawaa fiicheedha godinni fiicheedha. Karaan keenyallee karaan dhihoon isa kana kiiloomeetira 200 fi asweelaas 24 irratti dhihaattee argamti Finfinneerra. Godinni ishii fiichee salaalee jalatti kan bultu. Nan beeka. Midarraa koo nan beeka. Sirriitti. Darraako atillee amma uummata asirraa fooloo si godhanii bilbila kee ergisi jedhuu danda'u bilbila kee ergiini. Rakkoon qabu.